Hamastar guyyaa har'aa gurguramee karaa maallaqaatti jijjiiramuu eegaleeti jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota akkamitti Hamastar Kompaat itti gurguramuu, eessatti akka gurguramuu fi akkaataa kooyinii kanatti walii qabatan kan inni isin garsiisu ta'a. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaan isinii ja'a. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota weebsaayitii Get.io kan jedhamu irratti akka gurguramuu eegalee oduuleen miidiyaalee garaagararraa tamsa'aa jira. Anis kanumarraa ka'uudhaan weebsaayitiin Get.io kun eessatti akka argamu kan isin garsiisu ta'a. Kabajamtootaa fi hordoftoota hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenyaa. Google yookaan Chrome irra deemuudhaan bakka sarchitan irratti Get.io jettanii yeroo barreessitan haaluma kanaan Get.io kaampaanii kan jedhu isiniif dhufa. Get.io kaampaanii kan jedhu kana yommuu irratti cuqaastan haala kanaan yeroonii fi akkanatti isiniif dhufe. Kabajamtootaa fi hordoftoota iddoo kana tuquudhaan bakka tireed jedhamtu tan irratti yommuu cuqaastan haala kanaan dhufa. Pre-marketing trading asirratti cuqaastanii Hamastar Kompaatiin meeqatti akka gurguramu jiruu fi meeqatti akka bitamu jiru kan ilaallu ta'a. Kun egaa akkuma agartan kanatti Hamastar Kompaatiin asirratti listitee jira. Last price isaa duwwaa tuqaa 298tti gurguramaa bitamaa jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota akkamitti akka Hamastar Kompaatii gurguramu san akkamitti walii qabatanii heddummeeffatan kan jedhu kan isin garsiisu ta'a. Profit per hour kana guddiftan. Profit per hour kana jabaadhaatii guddifadha. Akkaataan profit per hour itti guddifatan taap godhuudhaan iddoo kana kanatti taap godhuudhaan guddifachuus ni danda'ama. Iddoo maan jettu tana keessa itti cuqaaste asiin deelii komboollee guyyaa guyyaadhaan miliyoonni 5 kan namaa jira bitattee jechuu hin bitatta. Akkasumatti ammas kanallee miliyoona takka guyyaatti miliyoona 6 jechuu ni bitta. Kanaan yeroo kana asirratti asirratti taap gootee heddummeeffattee kanaatiitu profit per hour ta'a jechuudha. Kooyinii asirratti agartan tanaatu asirra dhaqa. Akkamitti asirra geessanii maayinii keessa seenan. Maayinii keessa seenta. Yommuu maayinii kana keessa seentu kooyinii profit per hour tana guddoo kan taate keessaa bitatta. Fakkeenyaaf tan guyyaa irraa dhufte tana binne halaallu laayisensi indiyaati jettu guyyaa irraa dhufte laayisensi indiyaa tana yeroonii fi gooheed jetteeni profit per houriin kee kan asirratti mul'atu kana laal. Kabajamtootaa fi hordoftoota asirratti kan mul'atu kanaatu profit per houridha. Yeroonii fi asirra cuqaaste iddoo kanarratti laala reefu takka tuqaa 03 irratti turte amma takka tuqaa 04 taatee jirti. Haala kanaanii wantoota akkanaa kana bibbituudhaanii innummaan kunuu kan walirra guddaatii fi walirra xiqqaatii jira.
iddoon isin laaltan akkana qaqqabdanii iddoo tana laaluu qabdan. Kanaan isaa yoo guddaa ta'e ni bittan yookaan immoo irraa deebitan. Maaliif hisaaba asirra jiru kana isin irraa fitaa as keessa akkana barbaaddatanii guddifatanii jechuudha. Waa'ee profit per hour namni barachuu barbaadan akkamitti akka profit per hour guddifatan namoonni hin galleef yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Takka takkaaniin isin barsiisa. Odeeffannoo waqtaawaa waa'ee deeyilii koompoo akkaataa itti argatanii fi deeyilii saayipar miliyoona takkitti guyyatti kannamtu akkamitti akka argatan argachuudhaaf. Piroofaayila tiiktookii kanaa gad tuqxanii iddoo kanarratti liinkii argattan. Liinkii kana yommuu tuqaastan gara kanatti isin fidaa. Akkasuma telegiraama daandii dhugaa asirraa argattan asirraan seenuudhaan jooyin godhaan isin ijaa kabajamtootaa fi hordoftoota